Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaana 27. Guyyaa kana qulqulluun Estaatiyos ijoollee isaa lamaanii fi haati manaa isaa wareegamummaadhaan boqotan. Qulqulluun kunis hoogganaa raayyaa loltoota mootummaa Roomaa keessaa isa tokko ture. Maqaan isaa inni duraa Qiidoosidha. Waaqayyoonis hin beeku ture. Garuu kennaa hedduu kennuudhaan rakkattootaa fi hiyyeessotaaf garaa laafa. Kanaafis ulfinni isaaf haa ta'uutii Gooftaan keenya dadhabbiin nama kanaa gatii malee akka badee hafu hin feene. Guyyaa tokko bineensa adamsuudhaaf Estaatiyos gara bosonaatti ba'e. Inni adamsituudha. Waaliyaas argatee xiyyaan hidduudhaaf fedhee yeroo sanatti gaanfa waaliyaa walakkaadhaan fannoo fakkaatee Gooftaan itti mul'ate. Ifni fannoo sanaas duumessa bira ga'ee ture. Ulfinni isaaf haa ta'uutii Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosis ifa sana keessaan itti dubbate. Maqaa isaas ni hubachiise. Haadha manaa isaa fi ijoollee isaa wajjin gara episkoophosii deemee cuuphaa kiristaanummaa akka cuuphaman ajaje. Ulfinni isaaf haa ta'uutii Gooftaan keenyas kana booda dhiphinnii fi qormaanni akka itti dhufu dhumarrattis kabajamaa maqaa isaatiif ragaa ba'uudhaan dhiiga isaa dhangalaasee akka du'u hubachiise. Estaatiyosiin kana dhaga'ee gaararraa bu'ee gara mana isaa deeme. Waan Gooftaan keenya isa ajajes haadha manaa isaatti hime. Kana booda gara episkoophosii deemanii ijoollee isaanii wajjin cuuphaa kiristaanummaa cuuphaman. Maqaa isaa duraas jijjiiree Estaatiyos jedhame. Guyyoota muraasa boodas biyya sanatti rakkoo guddaatu dhufe. Maallaqni Estaatiyos dhume. Tajaajiltoonni isaa dhiiraa fi dubaraa hundumtuu ni faca'an. Gara biyya biraatti godaanuu fedhee haadha manaa fi ijoollee isaa wajjin doonii yaabbate. Yeroo bakka buufata doonii ga'anittis warri doonii kaffaltii isaarraa barbaadan. Waan kaffalu yommuu ni dhabuttis to'ataan doonii sanaa haadha manaa isaa irraa fuudhee eegduu bakka biqiltuu ishee taasise. Kana booda Estaatiyos gaddaa bo'aa ijoollee isaa lamaan fudhatee deeme. Laga guutuu tokko biras ga'e. Mucaa isaa tokko ceesisuuf jedhee fudhatee seene. Ceesisee bishaan qarqara kaa'ee. Mucaa isa lammaffaa ceesisuuf deebi'ee garuu hin arganne yeeyyiitu fudhate. Mucaa inni ceesises leenci butee fudhate. Estaatiyosis haadha manaa isaa fi ijoollee isaarraa adda ba'uu isaaf baay'ee gadde. Boo'icha hadhooftus bo'e. Gorsisaa guddaa kan ta'e Waaqni aangoo qabeessi garuu hundumtuu bakka isaan jiranitti osoo homtuu irra hin ga'in isaan eege. Kana booda Estaatiyos gara biyya tokkoo deemee eegduu biqiltuu ta'ee guyyoota baay'ee taa'e. Guyyoota sana boodas mootiin Roomaa du'ee bakka isaa jaallee Estaatiyos kan ta'e tokko mootii ta'ee mo'e. Estaatiyosiinis ni barbaade garuu hin arganne. Estaatiyosis akka barbaadaniif biyya hundumaatti ergamoota isaa erge. Warra ergaman keessaa tokko biyya Estaatiyos jiru ga'ee biqiltoota gidduutti isa argees isa bare. Walis dhungatanii. Kana boodas gara mootiitti isa geesse. Mootichis simannaa gaariidhaan simatee hoogganaa waraanaa taasisee isa muude. Kana booda mootichi biyya bulchu hundumaa irraa dargaggoota walitti qabee raayyaa waraanaa akka qopheessuuf Estaatiyosiin ajaje. Ijoolleen Estaatiyosis lamaan warri leencii fi yeeyyiin fudhatanis biyya tokkotti guddatan. Garuu lamaan isaaniiyyuu waliin beekanii. Warra dargaggoota filanii gara abbaa isaanii Estaatiyositti isaan dhiyeessan. Innis osoo isaan hin bariin eegdota mana kitaabilee isaan taasise. Haadha isaaniis inni doonii to'atu sun fuudhee eegduu biqiltootaa taasise. Waaqayyoon waan hundumaa irraa qulqullummaadhaan waan ishee eegeef ijoolleen ishee lamaan kun gara bakka biqiltuu isheen jirtu bira ga'an. Isaanis waan ijoollummaa isaanii waliin haasa'u ture. Isheenis dhageessee ijoollee ishee ta'uu isaanii barte isaan waamte. Haadha isaanii ta'uu ishees itti himte. Morma walitti maramanii
bu'anii wal dhungatan. Waan ta'e kanas deebi'anii Esxaatiyoositti himan. Isheen haadha manaa isaa akka taate, isaanis ijoollee isaanii akka ta'an ni bare. Wal dhungatanii gammachuu guddaanis isaaniif ta'e. Galateeffamaa kan ta'e Waaqayyoonis ni galateeffatan. Mootichi Eusxaatiyoosin jaallatu yeroo du'utti bakka isaa mootiin waaqa tolfamaa waaqessu tokko mo'e. Eusxaatiyoosinis waamee isaa fi ijoollee isaas ofitti dhiyeessee waaqa tolfamaadhaaf ixaana aarsi jedhe. Qulqulloonni kunis akkas jedhanii deebisaniif, nuti waaqolii tolfamaa gatii hin qabne hin waaqessinu, mucaa Waaqayyoo isa jiraataa Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosin waaqessina malee. Yeroo kanattis isaanitti aaree bakka akka isaan gidirfamaniif ajaje. Gidiraa guddoodhaan gidirsan. Waaqayyoos mudaa tokko malee isaan kaase. Lammaffaas naasa fakkii dibichaatiin hojjetame keessa akka buusan ajaje. Achi keessa buusanii abidda isaan irratti bobeessan. Lubbuu isaanii harka Waaqayyoottis kennatan. Ulfinni isaaf haa ta'uuti Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos biraa gonfoo kabajamaa fudhatan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa isaaniitiin nu haa fayyisu. Sugni isaanis nu wajjin haa ta'u bara baraaf. Ameen. Guyyaa kanatti osoo dhiiga ishee hin dhangalaasin wareegamtuu kan taate qulqulleettiin Xeeqilaan ni boqotte. Warri qulqulleettii kanaa namoota Maqedooniyaa keessaa sooressotadha. Ishees akka duudhaa biyya sanaatti abboommii fi gorsaan ishee guddisan. Isaan waaqa tolfamaa kan waaqessan turan. Duuka bu'aan Phaawulosis biyyattii kana yeroo ga'etti ulfinni isaaf haa ta'uuti maqaa Gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiin akkas jedhee barsiisuu eegale. Beekanii hiyyeessota kan of taasisan eebbifamoodha. Mootummaan samii kan isaati hoo. Warri har'a gaddan eebbifamoodha. Isaan gammachuuf jiru hoo. Dhugaadhaaf jedhanii kan ari'ataman eebbifamoodha. Mootummaan samii kan isaaniiti hoo. Haadha manaa osoo qabanii akka warra hin qabne warri ta'an eebbifamoodha. Isaan jireenya bara baraa ni dhaalu hoo. Kanaafi kan kana fakkaatan yeroo dhageessetti qulqulleettii Xeeqilaan gulantaa mana ishee irraa osoo hin bu'in nyaataa fi dhugaatii malee guyyaa 3 teesse. Haati ishees, kanati gulantaa mana kee irraa hin buuneef maaliifidha jette? Nyaatas maaliif hin nyaattu jetteeni? Kana booda tuf jettee baate waardiyyaan karra eegus akka itti hin dubbanneef gatii warqii ishee kennitee fi gara duuka bu'aa qulqulluu Phaawulos deemte. Innis gammachuudhaan simatee barumsa Kiristoosiin ishee barsiise. Borumtii isaas haati ishee yeroo ishee barbaaduuf dhuftetti qulqulluun Phaawulos bira taa'uu ishee argite. Kana booda gara mootii deemtee isa mucayyoon ishee kiristaana taate himte. Mootiin sunis qulqulluun Phaawulos wajjin akka ishee fidan ajaje. Jalqaba qulqulluu Phaawulosin gara abiddaatti akka darbatan ajaje. Waaqayyos isa oolche. Mootiin sunis adaba qulqulleettii Xeeqilaa akka ilaalaniif ijoollee biyya sanaa walitti qabe. Kana booda gara abiddaatti akka ishee darbatan ajaje. Yeroo sanattis mallattoo fannoo Kiristoosiin of mallatteessite. Ofuma ishee gara abiddaatti of darbatte. Osoo eenyullee ishee hin argin abidda keessaa baatee gara qulqulluu Phaawulos deemte. Rifeensa mataa ishee murattee mudhii ishees hidhattee qulqulluu Phaawulosiin duukaa buute. Mootichis nageenyi ishee yeroo dhaga'etti ishee qabee amantaa ishee akka dhiiftuufis ishee dirqisiise. Hin ta'uu yommuu isheen ittiin jettus bakka leenconnii fi qarmbeelleewwan bulan keessa akka ishee buusan ajaje. Isaanis isheef sagadanii awwaara miila ishee irraa arraaban. Waan ajaa'ibaa sanas arganii mootichii fi qomoon isaa ni amananii. Waaqa tokko kan ta'e maqaa Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluunis ni cuuphaman. Maatiiwwan gartuu Kiristoos keessaas ni taa'an. Qulqulleettiin Xeeqilaanis ulfinni isaaf haa ta'uuti wangeela Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin barsiisuudhaan qulqulluu Phaawulosiin tajaajilaa turte. Nagaadhaanis ni boqotte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa isheetiin nu haa fayyisu. Sugni ishees nurra haa bulu bara baraan. Ameen.
Guyyaa kanatti hangafa warra qaraxa kutanii kan ta'e qulqulluun Anxilaariyoos ni boqote. Qulqulluun kun duraan eenyumaafuu garaa laafina hin qabu ture. Gaaf tokko hiyyeessota bakka tokko jiran bira darbee osoo deemuu arganii akkas jedhan. Sooressi kun homaa hiyyeessotaaf garaa hin laafu. Isaan keessaas tokko ani deemee otuun kennaa isarraa fudhee dhufe maal naaf laattu? Isaanis ati isarraa kennaa argannaan waan ati jette siif laanna jedhaniin. Waan kanarratti erga wal falmanii booda mana Anxilaariyoos deemee kennaa kadhate. Anxilaariyoosis miilla gabatee isaa jalaa buddeen gogduu fuudhee aariidhaan itti darbate mataa hiyyeessichaa luqqise. Hiyyeessichi gara hiriyoota isaatti deebi'ee buddeen sanatti argisiise. Halkan sanas Anxilaariyoos mul'ata arge. Osoo inni dirree murtii itti kennamu irraa dhaabbatee jiru namoonni gugurraan tokko waa'ee baay'ina hammina isaaf osoo falmanii namoonni ifa iffatan tokko immoo buddeen xiqqoo kana irraa kan hafe kennaa inni raawwate hin argine jedhanii osoo gaddanii yommuu madaala irra kaa'anitti hojii isaa hamaa wajjin wal qixa taate. Battala kanatti dammaqee garaa isaatti osoo hin fedhiin kanan raawwadhe amma kana faayidaa qabdi erga ta'e osoon jaalladhee hojjedhe immoo kan bu'aa dachaa argadhu miti jedhee dubbate. Kana booda ka'ee maallaqa isaa hundumaa baasee hiyyeessotaa fi rakkattootaaf kenne. Erga inni qarshii isaa hundumaa fixee booda hiyyeessonni biyya fagoodhaa dhufanii isa kadhatan. Innis maallaqa isaa hundumaa akka fixe itti himnaan baay'ee gaddan. Gadduu isaanis ilaalee akka isa gurguran eeyyameef. Isaanis isa gurguranii maallaqa isaa hirmaatan. Bakkatti gurguramettis akka tajaajilaatti tajaajilaa ni ta'e. Tajaajiltoonni gooftichaa yommuu isa giddisiisanittis namni ifaan tokko itti mul'ate. Hin gaddiin, gatii ati ittiin gurguramte kunoo harka koo keessa jira, ani fudhadheera hoo jedheen. Kana booda namoonni biyya inni duraan ture irraa dhufan hojii isaa gaafa isa baasan dhokatee ba'ee karra magaalattii irra ga'e. Namoonni karra eegus nama dhaga'uu fi dubbachuu hin dandeenye ture. Yommuu Anxilaariyoos balbala naaf bani jedhunittis afaan isaa keessaa wanti abidda fakkaatu tokko ba'ee karra eegaa sana ni tuqe. Yeroo sanattis afaan isaa ni hiikamee gurri isaas ni dhaga'e. Balbalichis ni banameefi innis gara lafa onaa deemee achittis qabsuura isaa xumuree boqote. Namoonnis isa dhabanii gara karraatti dhufanii karraa eegaan sunis waan ture hundumaa isaanitti hime. Qulqullummaa fi raajii isaatiif ni dinqisiifatan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana abbaa Yohaannis inni iddoo Tsigee jedhamu ni boqote. Abbaa qulqulluun kunis baay'ee xoomuu fi cimee kadhachuu isaarraa kan ka'e foon isaa coologee yookiin shunturee akka lafa gogee ta'e. Guyyaa tokkos bishaan okkotee guutuu yommuu itti naqanitti gogiinsa foon isaarraa kan ka'e homtuu isarraan jiine. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sugni isaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo fannifamuu qoricha keenyaati. Dhiifamnii fi arjummaan isaa nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galatoomu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenyaa har'aaf ga'u nuuf kenni. Yakka keenyaas nuuf dhiisi. Nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi. Hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam nagaa ergamaa Gabriel qulqulluutiin
nagaa siin jenna yaada keetiin dubaroodha foon keetiinis dubaroodha yaa haadha Waaqayyo siif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha kennaan kan guutamte gammadi Waaqayyoon si wajjin jira jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti amiin galanni haa ta'u Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluu bara baraa amiin